Hai nagaa waaqayyo bakkuma isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Jarra jirtu hordoftoota koo nagaa koodhaa galanni waaqayyoof haa ta'u. Har'as egaa viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Har'a immoo keessummaatu natti dhufaa jira. Ammuma naaf danda'amaa ta'ee biddeena kollee xiqqoo tolchee akkasuma wantoota tokko tokko qopheessinee egaa jira jechuudha. Keessummaan kiyyasii nan dhufa jedhanii yeroo turtii dheeraa natti hin himne dingatuma haa ta'u garuu amma naaf danda'amaa ta'ee wantoota tokko tokko waanuma mana keessaa qabu wanta ta'e yoo qopheessee kan jira. Daabboo xiqqoollee mana keessaa qaba hojjadheen ture akkasuma biddeenallee har'uma tolche akkasumallee waxiillee hojjadhee waxii aynata tokko qofaadha kan inni gidaanitti naqee. Sababiin isaa isaan kan garuu waxoota yeroo keessummaan kiyya dhufeedha kanani gidaanitti naqu jechuudha. Biddeenni kun haaluma isin argitaniini mummuree qopheeffadhee biddeenni baay'ee tokko natti bareedee jira. Naan biddeenicha ilaalu anummaan waan namaan tolche natti fakkaachaa hin jiru. Hordoftoota kiyya yeroo tokko hojii tokko yeroo hojjettanii yeroo hojiin sun isin milkaa'ee hojiin sun fuula keessanitti bareedutu jira. Yeroo tokko immoo dhamaatanii dadhabdanii keessummaan fa'aa yeroo isinitti dhufu jechuudha. Yeroo tokko eeleen fa'aa nama rakkisti jechuudha. Yeroo tokko immoo keessummaa dhugaa ani viidiyoo kana keessatti maal hubadhe keessummaan kun illee baay'ee gaddii qaba kan jedhu hubadhe waanummaan tokko nan rakkifne biddeenallee ibiddattan tolcha jechuudha. Eelee ibiddaatti kan inni tolchu ammaa fi eelee elektirikii mana keessatti qoxaariin naaf hin galle jechuudha. Kanaaf eelee ibiddaatti waan tolchuuf biddeenillee sayyaadin holitti baay'ee tokko natti tolee miidhagee bareedee argame jechuudha. Waxiisillee ani kan inni hojjedhu abidduma irratti hojjedha. Asitti immoo keessummaa kiyya kan dhufu sanaa fi buna qopheessee jechuudha. Akka keessummaan kiyya xiqqoo yeroo isaa asitti hin gubne barbaadetanii buna dhidhiisee buna kun eelee irratti naqee waan hundayyuu qopheesseen jira jechuudha. Yeroo keessummaan kiyya ol seenee nyaata amma keessummaan kiyya nyaata fayyadamutti ani buna koo akka jedhee eeletti naqee moqorqoraatti bishaan naqee maal jedhee qophaa'eetiin jira jechuudha. Maaliifini yeroo baay'ee ani waan hunduma keessummaan nan dhufa yoo jedhe waan hundumayyuu manaaf danda'ame qopheessee eege jechuudha. Akkasiidha egaa hordoftoota kiyyaa. Asitti immoo birzii naqeen ture jechuudha. Birzii yookiin kennettoo jechuudha. Kennettoo kanallee naqeen ture. Kennettoo kanallee asitti waraabee jookii kanarratti waraabee burcuqqoo qopheessee tan eegaa jira keessummaa kiyya jechuudha. Egaa hordoftoota koo waan hundumaa keessummaan innaa dhufu keessummaan osoo hin dhufin duratti ammuma nuuf danda'ameeni wanta tokko qopheessinee otoo eegnee bareeda. Maaliif yoo jettanii yeroo keessummaan dhufe keessattuyyuu namni mana keessa hin jiru yoo ta'e isin qofatu mana keessa jira yoo ta'e kushiinadhaa hojjechaa keessummaa keessan keessummeessuun baay'ee ulfaata jechuudha. Amma danda'amaa ta'e wanta keessummaan keessan fayyadamu sana mana keessatti qopheessitanii yeroo keessummaan dhufee amma keessummaan misaa yoo ta'e misaa godhatutti raata yoo ta'e raata godhatutti isin immoo buna yoo dhaabdanii fi ana ofii kootii akkasitti natti tole jechuudha. Malee keessummaa saalonii kaanii kichin keessa kan hojjetan sana baay'ee natti hin tolu ana hordoftoota kiyya. Kanaaf isiniin jedhe egaa amalli koo akkasi jechuu barbaadeni garuu yooga amma namaaf danda'amaa ta'e eenyumtuyyuu keessummaa ofii saalonii kaayee kichinii hojjechuun barbaadu. Egaa hordoftoota kiyyaa bakki kun immoo kushiinadha jechuudha. Bakka
ibidda garagaraa fayyadamuudha. Eelee akkasuma wantoota garagaraa fayyadamuudha. Asitti illee ni goommana hojjedhee ture jechuudha. Goommanaadha kuni sababiin isaa ammayyuu kasalfaan dajaarree jira. Keessummaan kiyya asin qaqqabne waan ta'eef yoon baddarraa fuudhe xiqqoo ni qorraa. Yeroo sana immoo qorraa fayyadamuun hin dabbara. Asitti immoo xiqqoo kaarotiidhaa fi dinnicha kukkutee keessummaan kiyya immoo nama baay'ee miti nama tokko. Maatii nu'ii fi keessummaa kiyya malee homtuu waan hin fayyadamnee fi xiqqoo waxii xixiqqeessee hojjedhee sababiin isaa firiijiin ammaaf naaf hojjechuu hin eegalle yoo waxii baay'isee hojjedhee waxiin na jalaa bada waan jedhamu. Egaa asitti immoo jechuudha hordoftoota keenya misiraadha. Misirri kana fakkaata. xixiqqeessee amma keessummaan kiyya fayyadamu. Akkasumallee kan guyyaa tokko keessummaa kiyya irraa hafe guyyaa tokko waan caaluuf hin hojjedhu ani waxii sababiin isaa akkuma isinitti himaa jiru firiijiin hojii naaf hin eegalle. Gaafa firiijiin immoo hojii naa eegale haala ajaa'ibaatiin bareechee guddisee baay'isee hojjechuu nan danda'a. Asitti immoo bakkan keessaa waraabe ture jechuudha. Birziidha baaldii keessa jira. Egaa akkasitti qoqopheessee eegee hordoftoota kiyya keessummaa kiyya. Egaa waxiillee beekan kidaanitti gochuu dhiisee urgoo qofa kidaanitti kanan godhe urgoon qorraa waan nyaatuu fi isaan kaan yeruma keessummaan kiyya dhufu saarbisii kidaanii kiyyaa fudhadhee waxiillee itti baafadhee keessummaa kiyya geessa jedheetanii hordoftoota kiyya. Amma immoo manatti galee jechuudha kichinii jira. Egaa hordoftoota kiyya keessummaan kiyyas dhufaa jira waan ta'eefi galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Adaraa keessan viidiyoo kana sheerii laayikii naa godhaa na jajjabeessa. Itoophiyaa ta'anii viidiyoo hojjechuun waa'ee faadhaan iddoo tokko hojjeta. Iddoo tokko ulfaata soorii. Kanaaf egaa na jajjabeessa adaraa keessanii iddoon dogoggora qabutti na gorsaa na jajjabeessa viidiyoo kiyyaa na ilaalaa. Egaa haala kanaan jira kichiniin kiyyaa kan mana keessa jechuudha baay'ee dukkanaa jira. Egaa hordoftoota kiyyaa